Yesuus waaqadha jedhe nu biratti durumayyuu ergamaadha waan ta'eef arranni dhaqee waaqadha jedheef nu biratti waaqa ta'uu hin danda'u. Nu biratti miti isaan biratti waaqa ta'uu hin danda'u. Ragaa walitti fidaa oollaan iyyuu ragaa meeqa fidaa ool. Isa kanaaf wanti kun rakkoo faamilii ta'uu danda'a. Rakkootiin akkas ta'uu danda'a. Akkaawuntii isaa namna ta'uu danda'a. Waan kana irratti ariifatanii hin dubbatina. Callisaa dhiisaa jedhee ituunan dubbadhee hin fixiin isuma achi seenaniin waa'ee Yesuus wanti si gashuu hin qabu. Ani waa'ee Yesuus ofii koo jalqaba keessan seenne. Booda haaree miira keessa galee keessa seenee Yesuus ergamaadha. Kiristaanummaan iyyuu amantii ta'uusaaf ragaa fidiin jedhe. Kiristaanummaan amantiidha moo amantii miti mata dureen keenya kana miti. Waan nuti irratti haasa'aa jirru namoonni tasgabbaa'a. Haqqii dubbachuu mini viidiyoo daqiiqaa 5 meeqaa hojjedhee deebeen kaasee sababaan intala kana kabajuu fi hamlee ishee tuqiitti ta'a jedhee jalqaba durasitti dubbadde. Ati garuu akkuma asirra baateen maadha walii tataasu. Maadha walii tati dubbataa turte. Jallataan si dhaggeeffataa ture bara. Waan badee barii tokko qabu. Isin amantaa Islaamaa nama jibbisiisuutti. Amantaa Islaamaa bar namni nama jaallachiisee itti nama fidee fi namni sun gaafa amantaa sanarraa ba'e irraa ba'uu dandeessa. Dhugaa Islaamaa jaallatteetti kan Islaamaa. Awwaa tokko wannan balee tokko illee jiru. Amma dhaggeeffadha dheengadha. Viidiyoon tokko dalagamee ture. Nama dhuunfaa jeenaati. Nama dhuunfaa yeroo jedhamu erga nama dhuunfaa ta'ee jedhee namni dhuunfaa erga ta'ee jedhee yeroo maalii faarsuun dhufee yeroo maalii nama meeqa osoo rakkataa meeqa jiru akkaawuntiin bansiifamee warri kunoo amma fakkeenyaaf iccitii kan bahuudhaaf deemaa jedhu. Maallaqa buusuun dhufee. Daanuu ba'u okay. Wanni hadiyyaa waan jedhamu beektaa? Islaamummaa keessatti hadiyyaa waan jedhamu beektaa? Nin beeke. Ayyee Rasuulli sallallahu alaihi wasallam hadiyyaa hin fudhatu sadaqaa nyaatan. Dhageessee beektaa kan? Hadiyyaa mo sadaqaa caala. Oya ustaad ifi dhageera. Dhageessuun sadaqaa mo hadiyyaa mo sadaqaa caala. Hadiyyaan kennaadha. Abbaamti barbaadeef kenna. Sooressa taate hiyyeessa taate. Nama kanaaf akka kennaatti kenne namni kennaadha. Laateef kennaa immoo nama kufrii keessa gama Islaamummaatti dhufe mitiiti. Kunoo nama kiristaanaa nuti walii kennaa oolla. Nama kiristaanaa fakkeenyaaf kan uffata aadaa naa kennu jira. Oromummaati walitti hidhamne kan uffata aadaa naa kennu jira. Anillee kan hin kennaa kennuufiti jira. Kuni kennaadha hadiyyaa jedhama. Si galaa jira. Akka kennaatti kan kennameef. Warri kana dhaggeeffadha. Akkaawuntii ustaad dhaggeeffadha. Dubbicha kana keessa galtanii beektan fakkaata. Akkaawuntiin gaafatamee namni guruppii dhabee namicha kana akkaawuntiin birrii walitti. Koya amantii Islaamaatti maal dabala maal irraa jiru? Walaa akkasii maal tiktookiin asirra ijoolleen haasaa godhan viidiyoo waraabuun nabe malee. Abbaan barbaade ati gaazexeenyaadha kanadha kan haasa'amaa jiru yeroo hundaa fakkeenyaaf Sumayyaatiin Ameerikaatti ishee fudhachuufidha akkasiidhaan turre meerre maaf Ameerikaatti hin fudhanne ree? Akkasii kasaa Ameerikaatti fudhachuudha kaaniitu dhiisanii gaafas akkas jedhani. Ayyee maaliif oduu akkas yaasotaadha mati? Oduu faayidaa hin qabne maaliif Sumayyaa Ameerikaatti hin fudhanne ree? Okay, isheetiin Ameerikaatti fudhachuufidha si galee? Ameerikaatti ishee fudhachuufidha dhanii haasa'aa turan. Amma waa'ee dhaggeeffadha gabaab ustaad gabaabumatti amma dhaggeeffadha natti illee mukatina gabaabumatti waa'ee siisee irratti dogongorrii jira moo dogongorrii hin jiru? Kanuma qofa naa himaa isin kanas walirraa xumuranna. Dogongorrii jira moo hin jiru? Waa'ee siisee irratti dogongorrii uumame moo hin uumamne? Kana naasaa oole kanuma. Inni galee waa'ee siisee irratti dogongorrii guddaan jira moo hin jiru? Maqaa nu balleesse moo nu balleessine warri kaanii dogongorrii jira moo hin jiru? Kanuma qofa deebinaa deebisaatii uummata illee kan godha. Waa'ee achi fagaatina. Waa'ee falmiisa waa'ee amantii kiristaanaa fi Islaamaa kanatti walitti hin darbu. Waa'ee siisee irratti kanuma qofa naa dubbadha. Ayyee na dhagaarta? Sagaleen kun jira? Jira haasaa. Ni jira haasaa. Galatooma obboleessa koo ulfaadhu dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Abbaan barbaade amanee kafaree wiidoon keeri nuun ilaallatu. Si galaa jira? Amanuuf kafaruuf mirga qaba namni abbaan barbaade amanuu danda'a abbaan barbaade kafaruu danda'a. Dhaqiitii warra giiftii kenneef maaliif kennite jedhii gaafadhu. Dhaqiitii warra akkaawuntii irratti guuteef maaliif guuttaniif maaliif kennitaniif jedhii gaafadhu. Si galee? Akkanamitiiti sahaabota Nabi Muhammad keessa salawaatu Rabbi wa salaamu alayhi kan kafaree jira. Abbaan barbaade amanuu kafaruu wiidoon kennuun ilaallatu. Mataa isaa fida qabrii isaa fida.
Gaafa mane mataasaa fedhee amanee gaafa kafare mataasaa fedhee kafare. Maalta jandaa si goosiis. Abbaan kennes musliimoota mari'atee laate miti. Sigalee musliimoonni addunyaa kanarra jiran musliimoota biliyoona tokkoof wayidha. Musliimoota biliyoona tokkoof wayi kana mari'atee elaasiisaa islaamummaatti dhufeetii birrii kenninaa fedhee laanneef. Yaada mataasaatti laateef. New chapter yoo inni laayivii irra jira ta'e fakkeenyaaf asaan sanatti toleenaan dhaqeen giiftii kennaaf. Kalaas yoon giiftii laadheef ana dhakan kenneef. Fakkeenyaaf inni deggeraa abaahoodhaa en abaahoo kenneefi ani muslim inni kiristaan sigalee inni muslima dhaayuun laadheefi giiftii kanan sababaan ni gama islaamummaa dhufe jaallatanii kennaniif abbaa kenne maaliif kennitanii jedhiiti dhaqi gaafadhu. Wanta ajandaa hin taane ajandaa goote irraati inaasayi waan gadi qabu mini. Ustaazota baay'ee qabatanii yaada kiyya naan faamne fakkaatu maa ustaazota nama mirqa foorfaadii godhate nama kaleessa dhufee ammallee ariitiidhaan namatiin waa barsiifna new chapteriin profaayilii godhachuu hin danda'u. Na dhaggeeffadhu godhachuu hin danda'u. Saree profaayilii godhachuu hin danda'u. Shayxaana profaayilii godhachuu hin danda'u shayxaan. Siisaay barii ilma namaadhaam. Shayxaana profaayilii yoon godhadhe maal si ilaallata? New chapteriin mitiiti siisaay mini. Okay, abbaan fedhe yoon profaayilii godhadhe maalti si ilaallata? Maalti si gashisa? Nama bakka guddaatti yoon si yaadaa jira degaagaa yoo nama xiqqee nama walii yaadoo ta'e malee yoon bakka guddaatti yaadaa jira waan ajaa. Qoy siisaay nama xiqqaadha ilma namaa mini yoon profaayilii godhadhe ilma namaati dhufee islaamummaa ta'e duri namooma walirraa qabna oromummaa walirraa qabna amma moo islaamummaa dabalate waa sadiitti irratti argame waan ta'eef sababaa kanaan profaayilii godhe. Jechuun islaamaa fi wanni oosi islaama ta'es yoo kiristaa ta'es maa islaamaa wanti ni fayyadu jira wanti narraa hin keessu tokko illee jiru maal awwa eegasii godhanne ammoo yeroo ammaa kana maan godhanne. Waa tokko sitti dubbadheera jalqaba. Waa'ee nama sadii sitti dubbadhe. Waa'ee nama sadii sitti dubbadhe la. Nabiyyoota sadii yoo aqlii qabda ta'e aqliin kee hin xiinxala ta'e nabi Muhammadiin sitti kaase Iisaa yookaan Yesus Kiristoos nabiyyanaa Iisaan sitti kaase. Nabiyyanaa Iisaatiin ati diqaalaa deesse mucaan kun diqaalaadha jedhu warri Yahudaa. Inni garuu ani ergamaa Rabbiidha. Rabbi biraan ergamee dhufe jedhee daa'imummaatti ijoollummaatti haadharraa dubbate jedheen sitti dubbadhe. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa dhumaaf dhugaa kana addunyaa guutuu godhee Rabbiin ergee diinii kana Nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isaaniin amantaa islaamaatiin Rabbi sadarkaa isaanii ol fuudhee sigalee isaan nama ijoollummaa isaaniitti haatiif abbaan irraa du'anidha. Namuma yatiima sana sadarkaa isaa Rabbiin ol qabee isaan islaamummaatti isaaniif bu'aa buuse. Nabiyyanaa Ibraahimiif islaamummaa kenneennaan Rabbiin ittiin bu'aa ittiin argatanii. Sigalee malee isaanti islaamummaa bu'aa buuse hituun taane islaamummaatti bu'aa isaaniif buusee jedheen sitti hime. Siisaay mitiiti, Jamaal Abu Mu'aaz mitiiti, Dooktor Jeelaan mitiiti, Raayyaa Abbaa Maccaa mitiiti. Namni tokkittiin islaamummaaf bu'aa buusuu hin danda'u mataa isaa bu'aa buusa malee. Fakkeenyaaf Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa Rabbitti kafaree fi kiristaanonni guutuu yoo profaayilii godhatan islaamummaarra wanti irratu hin jiru. Sigalee islaamummaan achuma sana jira. Isa kanaaf namni godhatee godhachuu baate kun dhimma nama dhuunfaadha sin galchuu jedhee sitti dubbadhe yoo si galatee boleessa koo amma wallaalummaa Ahmad Hussein Arbaayidha kun. Kanumaan si jedha galatu. Ustaaz kanumaati garuu yoo natti mufattan dhiifama naa godhaati hangara kooti yaadumaan qabuun ibsee akkas inshallah. Sitti mufachuu mini waan taasisu dabar. No waan taasisu waa'ee mucaa kanaa fakkeenyaaf viidiyooti baree dubbadheera. In dubbanne. Fakkeenyaaf bahee dubbadheera. Warra profaayilii godhate amma na ustaaz dhaggeeffadha. Ani nan qeeqeeyyuuti. Ustaaz dhaggeeffadha yeroo tokko amma dhiifama naa godhaati warra gammachuudhaan profaayilii godhatee akkaawuntiis banidhaa dhiifama naa godhaasitti. Nama keekuun dirqama nama miidiyaa irratti beekamu tokko dirqama kan keekamu warra profaayilii godhatee jira warra akkaawuntii bansiisee hundaan harkaa fuudhee birrii walitti qabee mucaa siisee kanaaf sappoortii godhee jira dubbatamaa wali miidiyaa irratti itti aanuun immoo viidiyoo tokko argeen ture maqaa namaa kaasuun hin barbaadu warra kiristaanaatu immoo gadda keessa jirtu warri kiristaanaa gadda keessa jira. Maalti si rakkise haa qabamuufi maaf garaasi nyaatu ilma namaadha miti itti fayyadamu maalti si rakkise siin ilma namaadha miti no maalti
No. Maalti si rakkise? Maalti si cicciniine siinaa? Rakkoon asitti Ilma namaadha mini Oromoodha mini itti hafayye? No. Maalti siinaafsise siinaa qabamuufi? Oromoon gaafa qaba Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Ahmed. Ustazi. Yes, chapter. Neewi chaappese meeyyaati yaada kan kennu kaa qoy obboleessa koo BBC qoy. Ati Wanni amma deemamaa jiru jechuun mormiin keessan lamaan jechuun ilaale mormiin kan dubbataa jiru Ahmed Kamal na fakkaata jechuun abbaa profaayilirraa mucaa namicha san godhatee natti fakkaata kan dubbataa jiru yoon dogoggoruu dhabaadde. akkasii. Mormiin keessan lamaan kun amma fakkeenyaaf maaliif profaayilirra godhattee hin godhanneedha moo maaliif dhiisee gara kanatti deebi'eedha kan humti nan galee jechuun akka gosumtu wal hubachuu danda'a waan hin jirreef sanarratti maalidhame ifa naa godhi ka'iti anillee wanta natti dhagaame waa baay'ee jira nateef sanarratti tarii yaada isinii kaasuu nan danda'a. Okay, obboleessa kan godhaggeeffadhu eenyuun biraa akkas taa'eera muhitii godhadhu mee mastii nama waliin xiqqoo beeka. Maaruu kan jedhu kunis godhe. Siiseen kuni guyyoota lama dura namni hundinuu akka inni faamu guyyoota lama dura gara amantii Islaamaa dhufee argaan ture jechaadha. Insimannes irrifannes yoo dhufe yoo dhiise jedhee dhuma ija kanaan laale yeroo siiseen kun gara amantii Islaamaa kana dhufu gaafas kennaa adda addaas argeera. Maa kennitaniifis mormuu qabu waan. Ani amma barbaade amma laala olleecha keessaa qabaadhe sii kennuu rakkoon qabu. Ati amantii keenya adda ta'us Oromummaa walitti qabne waan ta'eef. Sanbooda mootuu siisee kana akkan itti odeeffannoo irra isa ijoollee laayivii waraabanii dubbataa jiranuu akkaawuntii bansiisanii akkaawuntii irratti birrii walitti guuramee waan akkanaa godhamee jedhaniitu dubbataa jiru. Sanuu mootu osoo namni meeqa jiru osoo ustaazonni meeqa jiru namootuma jechuun nuti beeknu asitillee arguu dandeessaa qo'ee isin baasaa. Arguu dandeessaa foorfaayilii godhataniitu intalli wayitii immoo dhiifama naa godha maqaa namaa dha'uu hin danda'u warri beektanii viidiyoo gadi baatee kan na aarse an amantii fakkeenyaaf nan kabaja amantii kiristaanaa maaliif hin kabajne Oromoo biraa amantii walitti hin qabaanne Oromummaa walitti qabna jechaadha. Abbaan barbaade waan barbaade jechuu danda'a waan barbaade gochuu danda'a. Nan kabaja achitti viidiyoo wayii waraabdee warri kiristaanaa gaddatti jirtu numma warri Islaamaa immoo gammachuutti jiru. Gaafii ani warra kanaaf qabu ani warra kiristaanota bakka bu'ee osoo hin taane jara kiristaanaa siiseen gara Islaamaa yoo dhufe siiseen waa tokko bu'aan Islaamaa buuse tokko illee jiru kiristaanaafis wanti inni irraa hanqee tokko jiru jara kiristaanaatiin maalii gadda keessanii itti jirtu jedhamee dubbatamuu danda'a. Otuma ta'e immoo siiseen nama rakkatee dhufee miti. Inni nuu nama Ameerikaa jiraatu fakkaata. Kunoo suufa itti godheetu akkasitti eenyuta. Rakkataa nama waan nyaatee buluu hin qabne maan kennine akkaawuntii bantanii maa gargaarsa hin goone jedheetiin irraa dubbataa jira obboleessa kiyya. Kanaafuu jennaan warri mootuu foorfaalii godhatee nu shawwadee jedhaa jiru. Namni viidiyoo wayii argeera maqaa namaa hin dha'u. Nu shawwadee akkaawuntii keenyarraa birrii guurratee ka'e siiseen achi deebi'ee jedhaniitu eenyuta. Sila maa hin shawwadamuu rattanii maallaqaan sila nama bitaa jirtu isa jedhamu hanqeequmsa kaasee obboleessa kan kanuma irratti dubbataa jira itti fufi. Okay, galatoomii obboleessa kiyya guddaasaa. Ani isa waa'ee kana irratti ani gaafa giiftiin kennamaa tures gaafa maalis yaa'u laayivii sana irra ture garuu ofuma kootii akka kiyyatti wanta madaalee ilaale. Jalqaba irratti tokko tarii namichi kun kan ijoollonni warra peentotaa gaafa amantii kana dhiisee gara sana dhaqu Yihuudaa